kaameraan bilbila keessanidha kan bilbila irraa qabdan yoo suuraa babbareedaa suuraa qulqullina qabu isiniif hin kaafne viidiyoo irraa kana keessatti kaameraa ajaa'ibaa kaameraa baay'ee tokko bareedaa ta'e kaameraa yeroo suuraa isin kaasu irratti bareechee qulqulleessee suuraa isiniif kaasuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya kaameraa kana kan baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik gochuun nafaa turaan hordofa. Hayyee daawwattoon kiyya kaameraa kanaas Google Chrome keessan keessaa gadi buufattanii Google Chrome keessan keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kajuu jalarra isin baasara tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajuu kana tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan teessifata asirratti ta'e sarchii tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee kaameraa barreessitan achi booda sarchii fuuldura kanatti kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kanaan suuraa kana sirriitaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda kaamerichi kan buufachuudhaaf sira olusaa gadeemtu olusaa deemsa manumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan jetturti daawulood tan tutaniiti kaameraa kana bilbila keessanitti kan buufattanii. Egaa daawwattoon kiyya kaameraan kun kaameraa kan bilbila keessanirraa qabdan kan caaludha jechuudha kaameraa baay'ee tokko bareedaa ta'edha wanti keessanuu kan buufadhaatti itti fayyadamu.